Gurbaa gabaabaan Arjentiinaatti dhalate kun rakkoo hormoonii isa mudate irraa kaka'e guddinni isaa quucaraa ta'a gabaabaas ta'aa jedhamee maatiitti himame. Haa ta'u malee gurbaan gabaabaan kun kunoo amma mootii kubbaa miilaa addunyaati. Lionel Messi bara 1987 magaalaa Rosario jedhamtu keessatti dhalate. Haa ta'u malee umuriin isaa hedduun Ispeenii fi Baarseloonaa keessatti darbe. Kubbaa miilaa keessatti umurii 35 booddee dullumaa jedhamee beekama. Haa ta'u malee Messiin kunoo waggaa 39ttis waancaa addunyaa gubbaatti akkuma dargaggoota reefu dhufaa jiranii Kylian Mbappé fi Erling Haaland fa'aa isaan wajjin morkataa jira. Kaan inumaayyuu isaaniin olittuu falmaa jira jedhu. Viidiyoo kana keessatti seenaa Lionel Messi isinitti himna. In it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi. Lionel Messiin daa'ima ganna 13 osoo jiruu wal'aansa hanqina hormoonii isa mudateef gara Speen godaane. Akaadaamii Ispoortii Baarseloonaa Laameesiyaatti kubbaa miilaa leenji'uuf mallatteesse. Kontiraatni isaa immoo wal'aansa fayyaa hormoonii san ture. Garee guddattoota Baarseloonaa umurii 14 gadii galuun taphoota 14 irratti galchii 21 lakkoofsiseera. Baarseloonaan taphataa raajii argine jechuun yeroo umuriin isaa waggaa 16 guutu garee taphattoota ga'eessotaa yookaan garee jalqabaa galchuun tapha michoomaa irratti taphachiisan. Mootii kubbaa miilaa addunyaa ammaa akka bakkalcha barii fuula deeggartoota isaa ibse Lionel Andres Messiin. Abbaan isaa Jorge fi harmeen isaa Siciliyaan hormoonii hojjaa dheeressu lilmoon kennamu akka argatu gochuuf murteessan. Garuu ji'aan doolaara 100 tilmaamamu kaffaluu hin dandeenye. Maatiin isaa hojjettoota warshaa sibiilaa yoo ta'an cinaatti ammoo hojii qulqulleessummaa irratti qacaramanii hojjetu ture. Dandeettiin Messi garuu ija kilaboota gurguddaa garba Atlaantikii gama jiraniyyuu harkisuun Baarseloonaan ariifatee harka isaa galfatee. Daa'ima waggaa 13 waan tureef maatiin isaa walumaan gara Ispeenitti imalan. Kilabichi baasii yaalii isaa danda'uun hormoonii hojjaan isaa akka dabalu taasisu argataa ture. Messiin umuriin isaa ganna 17 wayita guutu bara 2004-2005 Laaligaa Speen keessatti ol deemaa umurii xiqqaan galchii lakkoofsise ta'e. Tuuta taphattoota sarara ittisaa cabsee darbuun beekama Lionel Messi. Yeroo kana taphataan kun goota kubbaa miilaa biyya isaa Diyaagoo Maaradoonaa waliin karaa hedduu wal fakkaataa jedhame. Ga'umsa isaarraa ka'uun lammummaan Ispeen bara 2005 kennameef. Baruma kana Messiin biyya isaa Arjentiinaafis taphachuun waancaa addunyaa guddattootaa xumuraaf gahuun Naayijeeriyaa injifachuun waancaa mo'ateera. Waggaa isaatti Messiin Baarseloonaa waliin waancaa Champions League mo'ate. Imalli kubbaa miilaa Messi badhaasota Ballon d'Or 8 waancaa addunyaa Copa America Champions League La Liga fi Ligue 1 Faransaay haala kanaan jalqabe. Yeroo Messiin addunyaatti mul'atu Baarseloonaan taphattoota jajjaboo akka Ronaldinho, Gocho, Thierry Henry, Samuel Eto'o fa'aa qaba ture. Leenjisaan yeroo sanaa Pep Guardiola taphattoota maqaa guddaa qaban akka Samuel Eto'o fa'aa duubatti dhiibuun Messiif carraa kenne. Addatti bara 2009 Baarseloonaan waancaa Champions League, La Liga fi Super Cup Spain akka mo'atuuf yeroo kana taphataa cimaa addunyaa jedhamuun badhaasa Ballon d'Or isa jalqabaa fudhate. Waan baay'eedhaan ana fakkaata. Dirree irratti geggeessaa cimaa ta'a. Kubbaa miilaa miidhagaa keessatti waan haaraa hedduu barsiisaa jira jechuun taphataan urjii addunyaa Diyaagoo Maaradoonaan mucaa biyya isaa Messi jajeera. Walumaa gala hanga bara 2021 kilaba ijoollummaatti qabee keessatti guddate Baarseloonaa keessaa ba'ee PSG galuutti Baarseloonaa waliin waancaawwan 35 mo'ateera. La Ligaa 10, Copa del Rey 7, Champions League 4 injifateera. Messiin biyya isaa waliin Copa Amerikaa fi Qataaritti waancaa addunyaa mo'achuun jireenya kubbaa miilaa isaa milkeesseera. Amma immoo waancaa addunyaa irratti gooliiwwan 18 lakkoofsisuun riikardii qabatee jira. Dorgommii waancaa addunyaa tokko irratti rukuttaa peenaalitii 2 galchuu dhabuunis riikardii qabatee jira. Lionel Messiin hiriyaa isaa ijoollummaa fi magaala tokkotti waliin guddatan Antonella Rukuzoo fuudhuun waliin bultoo ijaarrateera. Messiin daa'ima waggaa 9 ta'ee haadha warraa isaa har'aa kana waliin akka wal arge odeeffannoowwan adda addaa ni mul'isu. Antonellaan moodeelii yoo taatu waggoota dheeraaf hiriyyummaan waliin turuun bara 2017 wal fuudhan. Haa ta'u malee isaan dura ijoollee 3 waliin godhataniiru. Messiin ijoollee ta'ee osoo jiruu guyyaa tokko waraqaa fudhatee
akkas jedhee barreesse. Guyyaa tokko wal kaadhimmanna jetti xalayaan sun. Garuu ijoollee baay'ee waan saalfatuuf qaanii irraa kaka'e ija guutee naman ilaalu ture. Jaalalli ijoollummaa kun bara 2000 yeroo maatiin Meesii isa fudhatanii gara Baarseloonaa deeman adda bahan. Akka carraa ta'ee bara 2005 waggaa 5 booda yeroo umuriin Antoneellaa 17 guutu Baarseloonaa irraa ka'uun Arjentiinaatti malee. Yeroo kana ture wal arguun irra deebiin hariiroon isaanii kan jabaate. Bara 2008 hanga bara 2023tti Cristiano Ronaldo fi Lionel Messiin wal harkaa fuudhuun mootii kubbaa miilaa addunyaa jedhamaniiru. Taphattootni lameen waggoota 15 bara 2023 haga ga'utti jiru keessatti badhaasa taphataa cimaa addunyaaf kennamu Ballon d'Or 15 keessaa 13 nyaatanii jiru. 8 Lionel Messi, 5 ammoo Cristiano Ronaldotu injifate. Kun dhugumatti kubbaa miilaa addunyaa keessatti eenyutu irra caala cimaadhaa falmii jedhu kaaseera. Waggootaaf xiinxaltootni jaallattootni kubbaa miilaa lamaan isaanii keessaa tokko filachuuf rakkataniiru. Bara 2022 Messiin waancaa addunyaa Kaataaritti qophaa'e injifate. Hedduun kuni garaagartummaa dhugaa uumaa eenyu taphataa cimaa addunyaa kanaa akka jedhamus adda baasaa jedhu. Warri Biraaziil ammoo Peelee fi Luiz Nazario de Lima filannoo keessa galchu. Peeleen garuu yeroo tokko waa'ee Messi akkas jedhe. Messi is the player who I like to say. Peeleen kubbaa miilaa keessatti eenyutu taphataa cimaa addunyaa kanaatii jedhamee BBC'n yeroo tokko gaafatamee akkas jechuun deebisee ture. Lionel Messiidha. Dirree keessatti isa daawwachuu nan jaalladhaa jedhe. Lionel Messiin umuriin isaa waggaa 17 wayita ture garee jalqabaa Baarseloonaa firiiree taphate. Yeroos Ronaldinho gochootu ogummaa isaa ajaa'ibaan addunyaa irratti dinqisiifatamaa ture. Taphataa sarara gidduu milkii Messi duuba jiraa jedhamu Xaviin Ronaldinhotu Messi qaree jedha. Ronaldinhoon lakkoofsa 10 uffata ture. Isatu Messiif bu'uura ta'ee jedha. Kutaa tokko waliin ciisaa akka ture ka himu Xaviin amala Messi yoo ibsu naannoo isaa dubbisuu beeka. Qaanaa fi kan badaa miiran ibsannedha jedha. Ronaldinhoon bara isaatti kan akka Messi hin jiru jedhee amana. Ammoo taphataa cimaa yeroo maraatii isa jedhutti waliin galu. Maaradoonaa, Peelee fi Ronaldo warra Biraaziil maqaadha. Fabregas ijoollummaa isaatti Messi waliin garee guddattootaa Baarseloonaa keessa ture. Guyyaa itti lakki gurbaan kun adda jedhe yaadatee BBC'tti meera. Guyyaa kubbaa harkaa baasuuf abdatee lafa dha'e ni yaadata. Erganni Arsenaal galee boodas Baarseloonaatti deebi'ee tapha Messi erga daawwatee booda gurbaan kun adda. Umurii kanatti taphataa akkasii argeen beekuu jedhee yaadata. Rio Ferdinand ittisa Manchester United ta'ee bara 2009 wayita xumura Champions League irratti Messiin addaan dha'ee galchuun isaan mo'ate ni yaadata. Messiin taphataa cimaa akkamii akka ta'e jechaan ibsuun ni cimaa jedha. It's almost like impossible. Prime time Lionel Messi, unplayable. Messiin wayita ga'umsa isaa isa olaanaa irra ture taphataa namnitti siqee taphatu miti ajaa'ibadha jedha.